Ashama harka fuunee kan jirtan nagaa fayyaa isiniif Annaka kooti isin akkam jirtan fayyaa keessanii hordoftoota fi kabajamtoota kan koo akkuma seentanii laayikii godhaa asumaan ulaamsa isiniidha moo share dandeetta share godhaa garuu immoo laayikii hin raanfatina warra share illee godhuu dandeenya yeroo hedduu ani laayikii jedha garuu namni laayikii hin godhu akkuma seentanii garuu laayikii godhaa wantiin qabadhee dhufee sagaa wantoota kan qabadhee dhufee walumaa galattuu sammaalleen sirreeffanne hanga muddamee jabeenya maaliif hedduu takka dalagaaras oolee naafis mijoofne sababuma isaanii jechuudha wantiin isinirraa fagaachuu dandeef akka mataa kiyyaatitti yoo uummata kananiin beetaan jedhee yaada baay'ee tokko onnoo baay'atanii kotota baay'atanii uummanni kun yoo alhamdulillah rabbil alamin nuti qeebaluun dirqama keenya dalagaan baay'atu baatee Ramadana nuuf dhufee taqabbalatuun dirqama keenya hanga fedhee dalagaaleen baay'atuus dhiisuus dalagaan kan baay'atuus dhi'a takkitii kana qofa jechuudha walumaa nu beekna uummanni kun akka uummata keenyaati miti hedduu takka dalagaan baay'ata jechuudha kanaafuu obboleewwan kiyyaa isinillee obboleewwan kiristaanaa danda'a warra arabdoota bira jirtan humni keessan isin haa jajjabeessu yaa walumaa galatti maaliif hedduu takka dam tokko hanga Ramadana jibbu dirasii kan ga'uutu jira jechuudha garuu akkasumas taane danda'a dalagamuuf biyyaa waan yaa ji'a takkitii tana obsa godhadhaa isin jedha asumaan kun dhaamsa kan kootii obboleewwan kiristaanaatiif asumaan dhaamsa isin dhaamaa akkumaan gisi turaa hojjennutti hedduudha kristaan qofaan miti nuti warri biyya arabaa jirru hanga Ramadana jibbinu takka gisee geennutu jira walumaan beeyna jechuudha maaliif dalagaan hanga baay'aturraa kan ka'e nama Ramadana jibbuutu jira marra garuu akkasitti alhamdulillah rabbil alamin la'annahu Ramadana kanaan nungee waggaan nuti deebi'a waggaa kanaanu ka ittiin nungee jennee taqabbalachuun alhamdulillah rabbil alamin shukri rabbii jennee itti taqabbalachuu akkasuma immoo bagageettan waranaan jettan illee walumaanuu bagageenne waggaa kana meeqatu nu bira dhamame meeqatu nu bira jira meeqa gargar bayii meeqatu addunyaa tanarra dhabame meeqatu addunyaa tanarra jira meeqatu addunyaa tanarra dhufee kanaafuu waa baay'eetu jira waan ta'eef hedduu akkasiin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja warrisoota kiyyaa maaliif baddee akkanaan hin jenne dargee tanaan dura tasaafaranii jiran isiniin jedhe yoo isaanis ka yaanni isaanii Ramadana keessa jira waan ta'eef jecha deebi'anii jiranii akkuma dhufaniin supermarkeetii dhaqanii kotota guranii dhufanii guyyaa irraa guutuu kotota irra oolee jechuudhaani yoo dhugaa dubbannee kotonni isaanii hedduu takkaan hin baay'ata hedduu takkaan hin baay'ata kotonni isaanii jechuudha yoo alhamdulillah jennee taqabbaluun dirqama keenya wanta tole immoo maalinni ani kaawwan hundumaa osoo isiin hin dhufee waan sirreesse waan dhiqee waan astakakkalee fuuldura eegee garuu har'a garuu hiiqaa qofatu naaf dhufee hiiqaa supermarkeetii irraa naaf dhufee ofumaa kiyya seeraan astakakkalee atimmoo fikiitiin astakakkalee yoo achillee ka darbitu ta'e boodallee itti rakkattaa achi soixee asoqura garuu sirreessitee uma hundaayyuu taqabbalachuun dirqama keetii waan ta'eef jecha taqabbaladhee jira re'isii garuu wanti dhufeef maalinni namti inti yaa tasaafartee turtee isiniin jedhee kennaa yookiin immoo naaf iddee dhuftee jirti kennamaa afaan oromootitti hadiyyaa jedhamaa raffate garuu kennaa naaf iddee dhuftee jirti kennaan isin naaf iddee dhuftee uumaa inni isin agarsiisuuf deemaa kenna anu baay'een jaaladhee maaliifuu kennaan tuffiin qabu qofa osoo hin taane waan tokko irratti baay'ee tokkoon gammadee akka mataa kiyyaatitti maaliif wanti kun wanta harkaan hojjetamuu fi wanta xiqqoo an garuu baay'een jaaladhee akka kiyyaatti yookaan isin jaalattan jedhee ni yaada kun wanta kana naaf iddee dhuftee wanti kuni maal isin fakkaate isin mul'ata jedhee ni yaada jechuudha wanti kuni olaaltan akkatti guddina akka onnoo fakkaata jechuudha akka gisee shaarbii biyya keenya fakkaata garuu akkasii miti inni kuni wanti kun harka hojjetame akka uffata aadaa keenya namni beeytanii hundunni wanti kennanii beena waan ta'eef jecha akka uffata aadaa keenya san harkaan hojjetame jechuudha isaa fi walirratti boorsaa
xiqqaa jira isa qofa isinitti agarsiisa. Isa kana walirratti jechuudha. Walirratti naafidee baay'ee jaaladhee maaliifuu kennaa ta'ee fi qofa osoo hin taane waan kana garuu tanan durallee naafidee dhuftee jirti. Itoophiyaa galee istaarin tiyyaa itti goggaatee yennaa kennan tanan durallee naa dhufee jira boorsan kun. Garuu I think footoo sayyoo qabadhee isiniifan erga baay'een jaaladha malkiis akkanaas wantoota akkana kana baay'een jaaladha jechuudha kiyyaatti. Keessa bilbilaa fi birrii qofa kaa'atanii keessa ani bilbila numa fuudha jechuudha. Qofa keessa kaa'atan agarsiisa bilbila numa fuudha na fakkaate garuu. I think bilbila kunoo niin fuudha jechuudha. Niin fuudha bilbila kunoo. Bilbila hii fuudha bilbilaa fi birrii numa fuudha jechuudha. Bilbilaa fi birrii numa fuudha. Ani maal fiin jaaladhee boorsaa baay'een jaalladha. Tanaan dura garuu ariifin afiddeefte shurraabii fi walirratti boorsaa. Boorsaa garuu akkana miti santu irra ariifii ture kan gisee turanii isaanii. San garuu gisee biyya gale isaan namni istaartii yaa nama biraallee miti. Istaartii yaa isiin nuti goggaatee innaan hin kenneef jechuudha. Ammas diggaamee isuma naaf iddee dhuftee baay'een jaaladha jechuudha waan jaaladhu niin beeti. Baay'een jaaladha naaf iddee dhuftee isa kana. Isa lammaffaa immoo kanuma inni kun akkamitti uffatamu fayyatan ta'e shaarbii miti yookaan immoo shaarbii xamaxamatanii miti jechuudha akkatti ka uffatamudha. Kenno akkatti gisee geedhaaf ala gisee gadi ba'an akkatti uffatama kunuun duuda duubas na agarsiisa jechuudha kunuun akkatti uffatamaa jechuudha. Baay'ee ariifedha. Baay'een jaaladhee akka mataa kiyyaatti maaliifuu wanti kun harkaan hojjetama malee bilbiloo miti. Kunuun argitan jedhee yaada. Birrii hanga beekuu baadhus namni isii fiddee fi anaa fi mucayyoo guddoo isii qofaa fiddee waan kana wuddiidha maal biyya sana keessatti wuddii. Wanti uffanni wantummaan harkaa wanti geetti tabaalamee hundi isaatu badhaadhatu wuddiidha. Heeqaas gisee fidduu wuddiidha. Ni mul'ata birrii nuu irratti jechuudha. Maaliif birriin gisee kaffaltoorratti laxxafamee jira. Wantoota akkana kunniin baay'ee wuddiidha akka diinaara biyya saniitti. Akka diinaaraatti taasifama. Baay'ee wuddii diinaara Orokeetti namni wallaltan jirtan jedhee yaada. Baay'ee wuddiidha. Ani kana irraan jaaladhee boorsarrallee kana irra jaaladhee boorsaa garuu niin fedha ture duraan maa osoo fedhu fiddee dhuftee. Bisiyaa tolu innaan kana waa'een jaaladhe jechuudha. Kun geetedhaaf gisee qorraa gisee ala gabbaatee gisee tasaanna'uuf deemtu akkas godhattee deemtaa jechuudha. Kana baay'een jaaladhe akka miidhaa kiyyaatti hin kennu uumattu. Maaliif uumattu hin kennu abbaan marba amma akka gisee biraa sanii hin kennu hanga jechuun uumattu hin kennu waan kana. Baay'een jaaladhe uffatarrallee hin deema. Al keessa gisee deemtu gisee qorra keessaa gisee tasaanna'uuf deemtu gisee wakii deemtu godhattee deemtaa. Qorras namarraa dhoggafa sun taane geededhaaf malee kun qorra dhoggu. Baay'een jaaladha akka malee. Kennaan na dhufee kana fakkaata isiniin jecha. Maaliin isiniin jedharee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hidda akkasii jaaladha hidda akkasii kabaja. Yoo warra hidhamtoota Suudii keessallee gimmaashni nu galanii jiru. Garuu irra hedduun hin hafan ammallee sagalee ta'uun dirqama kenna obboleewwan kennaaf jechuudha. Maali yoo kayyattan ta'e obboleewwan kenna irra hedduutu hafe akkasuma dubartootatu muraasni galee malee hundi hin galle. Garuu caafime kanatuuf qofatu qanii akka hin dhiifne ani shakkiin jira taanii immoo rabbi kadhadhaa fi hundi keessanuu akka amantii keessanidha. Akkasuma immoo itti aansa wanni ani qabadhee dhufe YouTuber Raayyaa Abbaa Mancaa. Dhugaani baay'een gaddee Raayyaa Abbaa Mancaa abbaa nama maraa abbaa sabaa abbaa nama maraatiin saba Oromoo qofaaf miti Raayyaa Abbaa Mancaa.
saba Itoophiyaa guutuun hin jaalata raayyaa abbaa mancaa walumaan beekna haasa'inni haasa'us nishiidatis ta'ee normaalis ጊዜ ta'ee haasa'u ta'ee raayyaa abbaa mancaa namni wallaaleen jiru wallahi YouTube isaa garuu deebuuf mokkaramaa jira majalaa jiranii akka nuuf deebuun hin fedhaanillee dhugaa rabbii du'aa godhaafe inshallah in deebi'a boruuf iftaanitti wallahi ani akka mataa kiyaatti baay'ee rifadhe YouTube raayyaa abbaa mancaa badee gisee jiranii ulbumaan gadi oofanii garuu sagalee ta'uuniif sagalee qofaarrallee amma warri dandeettii qabu tattaaffii godhachuun xiqqamaa YouTubein raayyaa abbaa mancaa osoo hin taane YouTubein kasaba hundaati kasaba keenyati maleedha ka isaati miti yoo dhugaa dubbanni yoo haqiiqaa dubbanni abbaa miskiina abbaa saba maraa abbaa wa hundaati jechuudha inni inshallah du'aa godhaafi isinillee in deebi'aafi yoo rabbiin jedhe in deebi'aaf inshallah du'aa godhaafi dhugaanu baay'ee garana nyaate ka isaa qofamtu YouTube kasaba keenya maraati inshallah in deebi'aaf sagalista hundi keenyayyuu warri beeytanis warri hin beeknes dhugaatti ani baay'ee rifadhee gisee YouTube raayyaa abbaa mancaa nu jedhe jedhanii atin gana mani baayachuudha marafuu du'aa godhaa wanta du'aa irra caaltu inuma takka hin jirtu wanta hundinuu waan namatti dhufte hundaayyuu taqabbalachuu way sababeeti sababa YouTubein fudhatame ammalii sababa jechuudha garuu YouTubein raayyaa abbaa mancaa qofaa miti kasaba addunyaa guutuutii nin jaalannaa nin kabajnaa raayyaa isaa waggaa waggaan dheeyna mee amma barana hoo gannu dhiisuu gana eeggataa jira yo raayyaa abbaa mancaa saba keenya nama keenya qaalii nuuf qaalidha raayyaa abbaa mancaa baay'een jaaladha akka mataa kiyyaatti baay'een kabajasi umrii nuuf haa dheeratuusi YouTubein inshallah niin deebi'a nashiidan isaa kan garagaraatti faca'eesni jira wallaan baay'ee rifadhe yoo inshallah in deebi'a jechuun abdii muruumiti warri beekumsa qabu numa mokkora inshallah kanaaf wal jajjabeessaa sabni Oromoo wal quba qabaadhaa bakka jirtanittiin isin jedha isin jaaladha isin kabaja asumattuu difamna godhaa sagalee keessan irra dheeressee sagalee kee akkasuma irra dheeressu ta'e difamoo irraa godhumaa dhageeffattan laayikii godhaa subscribe godhaa koomentii yaada qabaattan naaf barreessaa turtii gaarii isin jedha